Hallelujah. Amen. Amma moyu yaada afuuni keessaa baanee yaada afuuratti gallee waaqayyoon hin faarfanna obboloota koo. Kan faarfatamu waaqayyoodha haala kam keessattuu waaqayyoon hin faarfanna akkas jennee michuu lafa onaa kan guyyaa rakkinaa innee faarfanna warri waaqayyoo lafa onaa keessatti iddoo duwwaa keessatti siffaana ta'e waaqayyoo fuula keenya gad deebisnee gad of deebisnee waaqayyoon hin faarfanna. Hallelujah. Michuu lafa onaa kan guyyaa rakkinaa abbaa nagayaa gaddisaa boqonnaa situun argee lafa onaa keessatti kan keenyaa baddaa ulfaadhu ati situun argee lafa onaa keessatti kan keenyaa baddaa ulfaadhu ati michuu lafa onaa kan guyyaa rakkinaa abbaa nagayaa gaddisaa boqonnaa situun argee lafa onaa keessatti kan keenyaa baddaa ulfaadhu ati situun argee lafa onaa keessatti kan keenyaa baddaa ulfaadhu ati guyyaan abdii kutee natti dukkanaa'ee furmaata dhabee yeroo yaadda'ee sagalee boo'ichaa kootii dhageessee ariifattee dhuftee mimmaan qo'attee sagalee boo'ichaa kootii dhageessee ariifattee dhuftee mimmaan qo'attee michuu lafa onaa kan guyyaa rakkinaa abbaa nagayaa gaddisaa boqonnaa situun argee lafa onaa keessatti kan keenyaa baddaa ulfaadhu ati situun argee lafa onaa keessatti kan keenyaa baddaa ulfaadhu ati osoo siin hin taane silaa badee ture hidha baradee asituun irraa jire jireenya fokkisaa na irraa balchistee akkasi faarfadhuuf ittee gannadhiste jireenya fokkisaa na irraa balchistee akkasi faarfadhuuf ittee gannadhiste michuu lafa onaa kan guyyaa rakkinaa abbaa nagayaa gaddisaa boqonnaa situun argee lafa onaa keessatti kan keenyaa baddaa ulfaadhu ati situun argee lafa onaa keessatti kan keenyaa baddaa ulfaadhu ati anillee argeera ulee gargaarsa kee boolla gadi fagoo keessaa na baasu kee na hojjetee argee guyyaa balaa hamaa daanuudha oolmaa kee maaliin madaalama na hojjetee argee guyyaa balaa hamaa daanuudha oolmaa kee maaliin madaalama michuu lafa onaa kan guyyaa rakkinaa abbaa nagayaa gaddisaa boqonnaa situun argee lafa onaa keessatti kan keenyaa baddaa ulfaadhu ati situun argee lafa onaa keessatti kan keenyaa baddaa ulfaadhu ati hiriyaa gaariidhaa taasaan jijjiiramtu haalota ilaaltee namarraan deebitu boqonnaa taatee sirrattaan boqadhee kanaan dhumaalaalee si galateeffadhee boqonnaa taatee sirrattaan boqadhee kanaan dhumaalaalee si galateeffadhee michuu lafa onaa kan guyyaa rakkinaa abbaa nagayaa gaddisaa boqonnaa situun argee lafa onaa keessatti kan keenyaa baddaa ulfaadhu ati situun argee lafa onaa keessatti kan keenyaa baddaa ulfaadhu ati guyyaan abdii kutee natti dukkanaa'ee furmaata dhabee yeroo yaadda'ee sagalee boo'ichaa kootii dhageessee ariifattee dhuftee mimmaan qo'attee sagalee
boqonna situun argina fona keessatti kan keena badaa ulfaadhu ati situun argina fona keessatti kan keena badaa ulfaadhu ati osoo sinin taane sila badee ture hidha bara dheeraa situun irraa jire jireenya bookisaana irra fayyisee akkasi faarfadhu fiixee kan na dhiisee jireenya bookisaana irra fayyisee akkasi faarfadhu fiixee kan na dhiisee michuu laafona kan guyyaa rakkinaa abbaan hagayaa gadibsaa boqonnaa situun argina fona keessatti kan keena badaa ulfaadhu ati situun argina fona keessatti kan keena badaa ulfaadhu ati anillee argeera ulee gargaarsa kee boolla gadi fagoo keessa na baasu kee na hojjeteen argee guyyaa balaa hamaa daanuudha oolmaan kee maaliin madaalamaa na hojjeteen argee guyyaa balaa hamaa daanuudha oolmaan kee maaliin madaalamaa michuu laafona kan guyyaa rakkinaa abbaan hagayaa gadibsaa boqonnaa situun argina fona keessatti kan keena badaa ulfaadhu ati situun argina fona keessatti kan keena badaa ulfaadhu ati hiriyaa gaarii taata san jijjiiramtu haalota ilaaltee namataan deebitu boqonnaa taatee sirbattaan boqottee kanamtu maalaaleef si galateeffadhee boqonnaa taatee sirbattaan boqottee kanamtu maalaaleef si galateeffadhee michuu laafona